Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya deebinee dhufneerra Dr. Naafi Argeetudha. Odeeffannoon fayyaa garaagaraa dhimmoota garaagaraa irratti guyyaadhaan simbiraan gaatuun keenya ni beekama. Guyyaa irraas odeeffannoo fayyaa haaraa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Tarii namoonni haaraan chaanalii keenyaaf haaraa taatan keessummaa taatan yoo jiraattan yaalamuudha waan ta'eef mana keessan yaatteessanii odeeffannoo fayyaa garaagaraa argachuun yaalamu waan ta'eef mallattoo subscribe jettu tuquudhaan yeroo dheerootti odeeffannoo fayyaa simbiraan keenya hordofaan affeerraa keenyadha. Hanga xumura sagantaa keenyatti wajjin tura Dr. Naafi Argeetudha. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa irraatiin odeeffannoo haaraa qabadhee isiniif dhufe. Tarii namoonni baay'een keessan haaraa isiniif ta'uu danda'a, kaan immoo dhageessaniif ta'uu danda'a. Naannoo keessanitti yookiin bakka jiraattanittis oduudhaanis ta'uu danda'a. Dhiirri tokkoof dhalaan tokko yeroo walqunnamtii saalaa godhan qaamni saalaa dhiiraa qaama saalaa dhiiraa dhalaa keessatti afee keessaa boodide kan jedhu dhageessanii beektu. Maaltu fida? Namoonni baay'een sababii cubbuu hojjetaniif yookiin immoo sababii jinniin ofteef kan jedhanii yaadan jiru. Mee gama fayyaatiin akkamitti ilaalla? Gama fayyaatiin kan riippoortii immoo yoomidha? Sababa maalirraa kan ka'e dhufa? Wanti kun dhuguma dha'icha jinnii yookiin dha'icha seexanaati kan jedhu waliin ilaalla nu hordofa. Egaan akkuma beekamu yeroo walqunnamtii saalaa dhiirri tokkoof dhalaan tokko godhanitti qaamni saalaa dhiiraa dhiigaan guutamuudhaan hiddoonni qaama saalaa dhiiraa keessa jiru yeroo kanatti dhiigaan guutamuudhaan qaamni saalaa dhiiraa akka ka'u godhu jechuudha. Yeroo kana maallaa qaamni saalaa dhiiraa ka'uudhaan yeroo walqunnamtii saalaa fedhiin isaa dabalutti ni ka'a jechuudha. Yeroo kanatti maal ta'a yeroo walqunnamtii saalaa godhanitti kallattii garaagaraatiin sababa garaagaraarraan kan ka'e qaamni saalaa dhiiraa yeroo darbii namoota muraasatti yeroo walqunnamtii saalaas ta'e yeroo xumuree keessaa baasuu jedhu keessaa boodisuu danda'a. Maaliif? Sababni isaa maaliif? Akkuma beekamu gama fayyaatiin riippoortiin kan ta'e bara 1979ttidha akka lakkoofsa Awurooppaatti. Taateen kun uumamee hawaasni naannoo sana baay'ee raajeffataa ajaa'ibsiifachaa ture kaan sababii akkasiif jedhanii kan namoonni baay'een sababa garaagaraa itti naasaa turaniiru. Rakkoon kun maaliif uumame? Akkuma isiniin jedhee qaamni saalaa dhiiraa yoo walqunnamtii saalaa godhanii qaama saalaa dubartii keessa yeroo seenutti ni ka'a jedheera. Qaamni saalaa dubartootaa naannoo qaama saalaa dubartootaaf keessa gara alaatiin maashaawwan kottoonfatan jiru jechuudha. Maashaan qaama saalaa dubartii keessa jiru kun yoo garmalee kottoonfatu sababa garaagaraan kan ka'e garmalee kottoonfachuu danda'a. Qaamni saalaa dubartii kun yoo garmalee kottoonfatutti maallaa qaamni saalaa dhiiraa silqabuu danda'a akka keessaan baane gochuu danda'a. Taateen kun taatee yeroodhaaf ture keessaa bu'uura. Yeroodhaaf ture dhiisudha jechuudha. Maalidha? Rakkoon kun kan inni dhufu inni guddaan maal akkuma jalqaba sirriitti immoo kottoonfachuu maashaa qaannoo qaama saalaa dubartootaa garmaleerra kan ka'e baay'ee yommuu kottoonfatutti maal ta'a jechuudha ni qaba yommuu ni keessaa baasuudhaaf keessaa boodisuu danda'a jechuudha. Kanaaf taateen kun tokkoffaa yeroo maashaan dubartii sun kottoonfachuu dhiisu yeroodhaaf kottoonfateen dhiisaa yeroo sana gadhiisuu danda'a yookiin immoo qaamni saalaa dhiiraa yommuu inni ka'ee ture yommuu kufutti. Yookiin immoo yommuu ciisutti yommuu xiqqaatutti keessaa bu'uu danda'a jechuudha. Kanaaf taateen akkasii sababa kanarraan kan ka'e kan dhufudha jechuudha. Dhibee gama fayyaatiin vaajinismas kan jedhamu jira. Rakkoowwan akkasii fakkeenyaaf amma dubartoonni tokko dhukkubbii yeroo walqunnamtii saalaa garmalee kan ekspiriyaansi godhan jiru. Maaliif maashaan sun garmalee kottoonfachuudhaan kan ka'e jechuudha. Yeroo qaamni saalaa dhiiraa keessa galu garmalee kottoonfachuudhaan kan ka'e dhukkubbiin itti dhaga'amuu danda'a isheetti jechuudha. Kanaaf gabaabadhumatti taateen kun kan uumamu sababii kottoonfachuu maashaa naannoo sanaatti irraan kan ka'e kan uumamu. Tarii darbee sekondii tokkoofis sekondii 10fis daqiiqaa tokkoofis daqiiqaa 5fis daqiiqaa 10fis 20f tarii namoonni sin mudate jiraachuu dandeessu. Wanti kunniin kan uumamu sababa kanaafidha. Nan yaadadha gaafa ijoollummaa taateen akkasii uumamee ture naannoo keenyatti namoonni waan baay'ee jechaa turan. Garuu taateen jiru gama fayyaatiin kana fakkaata isiniin jechuu barbaanne akka waan haaraatti ilaalina. Dhumarratti yeroo tokko miidiyaa hawaasummaatti maxxanseen ture isin bohaarsuu fi
waa'ee kanaa maxxansinaan tokko maal jedhee koomentii godhasiita. Doktar dogoggortee kaansarii nuuf maxxansitee. Taatiin kun nu hoosni jechuu barbaadeenii waan hordoftaniif galatoomaa subscribe share gochuudhaan maamilataa ulfaadhaa odeeffannoo fayyaa dhimmoota garaagaraatti simbiraan keenyaa fayyaan dhabina.